bilbil Waan dhugumaan garaa tokko keessa jirta leesii sana naa baasi. niin baasa niin baasa. Dubbisiisi yaadati jenna dubbisiisiiti. Ilmoon isiillee jalaa fudhattee ergisaanii haadhatiisi akkaan isii guddachuun isiillee guddisaaf yaadati. Yaadati yoo warra narraan fannifaminii naa laali. Taate taate. Yoo naa laali. Faminaan narraa nyaataa naa laali. Wayi lubbuun nama jirti yaa rabbiin iyyee. Yaa yoo biyya mee isiin dalaadha. Waa muddiin na jitteeni mee isiin dalaa isin naa kabiinaa barbaade haa yaadati. Barbaade. Yaadati yadda amma fataanee mee naa kabiinaa kabiinaa barbaade haa yaa yoo diyyee. Inni sareenna nyaatte yaa rabbiin iyyee. Barbaada halkanii guyyaan itti jira barhaamee du'aamuu godhe rabbi asaa mul'isuuti. Garuu isiin numa jirti waa gartee akka hamaa jaarsi godhee deemtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota keenya salaamanni keenya lafuma jirtanitti gattee isin haa ga'u isin jechaadha. Haalli keessa jirullee bareedaa ta'uu baatu fayyaa qabaachuun gartee waan guddaadha. Anis gartee gama hedduun gartee roorroon nu jirti gama gartee furmaateetiinis akkasuma goota keenya anis barbaachisiidha irraan jira. Yeroo heddummaan jalleen gartee na dawwaltee na dhabaa jirti. Anillee gartee hangaan gartee mucaa tana harkuu obboleettii kee tana harkuu hin dawwaluuf jeetii beekta. Hello, salaamu alaikum umma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Kami ajo. Jirta ummaatii fayyuma qabda. Yaa yoo wallahi yaada keessan malee fayyumaan qaba. Akkamiin nama jirtanii lagee qabdanii maakkan baddanoo. Ummaatii naguma qabna wallahi fayya qabnaati. Baranis xiqqasoo biizii ta'eet maan deenya kana gaa wanni siin bilbiliin ibsanuma malee akka biraa fayya qabnan jettuure. Yaada keessan waan itti jiru waan qabu. Yaaduma keessan malee fajjaan qaba. Akkamiin itti jaaltuun manaa fajja qabdi yaaboo. Isinis fayya qabdi siif ilmaan siitis fayya qabanii nagee qabanii jettuure. Isin si dubbisutti hin jirtu. Yaaboo haambee uffannaa kun isiin naan dawwaltu. Anis yaadin ajjeese akkam ijoolleen isii too fayya qabdi. Maaluma taatee akkana badde. Fayyuma qaban kaasii dubbisanii ummaatii naguma qaban isaanis rabbi nageetti haa ta'uti haalli biyyaatis akka duraanii sanii miti. Walleenuu haaluma jirutti itti hammate. Anis bar. Naguma walleenuu raqama waa jaarsirraa fudhatuun beekne raqamni isiillee anillee dhiyoo tana dadawwalee fi cufaadha. Amma bubbullee kaayiga wal quban qabne eega raqama duraa san raqamni duraanii lakkoofsi gartee duraanii kasiidhaa san hin dalagu beekta. Sammaati fayya qabnaati maaliif akkanatti yaaddee wanni nu goota hedduu jaatiin kaakalaas namni maal taanuma jiraata silaa wayi. Duuba namni sagalee walitti dhageenya du'aa jiru namni ol quba qaba. Namni ol dubbiseeti guyyuma takka nam dubbifne haadha biyya sagalee siin dhageenya dhiyoo tana. Ani dhimma akkaan jiraachuu hin dandeenye ni beektanii haadha biyya sagaluma ta'isanii fadha. Maaluma taate yaaba meeshiin fa'aa maaluma taate. Sawaa dhageesseeti nama waasitti hime ummaa. Namta kanatti himnaara bilbilumaati kan naadaan wanta kana guyyaa guutuu garaa keenya beekaa olee qaba. Kabar dhiyoo tana anis telefoon achirraa illee natti as dawwaltanii haalli naami ijoolleen waan bilbilaaf jeetiin dhiiseeti. Yaada biyya kana ta'in ati namni biyya namaa keessa jiru haalatti jiru ol quba qabaachisa. Biyyi keessa jirtanis waa biyyaa mi'aa ilmoo biyya. Maali manaa maan garteeti? Yaaboo qalbii biyyaa bira na jiraamee na dubbisijiin. Manaama qofa halkan yoon gadhiise isumaa bilmaanitiin na biroo taa'ee lachuu biyya mirgaa ijjanaa bitaati mee na dubbisijiin. Maaluma taate isiin? Sa'ummaati jedha qeellee harkeessi dubbisiisuu hin danda'u bara nama ni beektaa waan godhuuf bitaniin dhiisuu na dhibdee wanni dhiyootan hunda si jalaa callisu. Baatiilee dabran kana.
bilbilisi sanuu barba hin dalagu baramani hin dalagu. Hanguma biraan na dubbistullee dargattee meenaanuma dhiiroo waan garaa waan dalagaa ofuu hin danda'u. La hawla wala quwwata illa billah. Barummaati wanni si dhoysi jiru namni biraa sitti hime moo akkami silaa gwaa kana naan jettu kana barra. Ani dhibdee takkaa jira dhibdee sayyoo dhageesse daramsuu ciisa dhabde geetiin si dhiisee baran. Sitti himuu sodaadheeti hangaan. Yaa hoo ciisa si dhoorku kanattuu ciisa si dhoorkine geetiin barfirraa dhiisanii beeyta. Baatii sadii bara amma baatii sadii ijaarsa wallolaniiti ijaarsa bira hin jirtu ijaarsi ilmaan irraa fudhatee aree jaanii isiilleen harkinee isinis guyyaa deemtu sannatti isin gorranii isin bilbilleechi booda bilbilisiitu hin dalagu baraan amma baatii sadii kan hin barbaadu jiru. Eessattiin harkee erga saamma kun ijaarsi nuuchi gartee mana ari'eeti ilmaan irraa fudhatee bakkuma isiin jirtuu baatii sadiin barbaadu jiraanii hungarreessaniifin telefoonaas isinii bilbiluu dhiisee ka isinnatti as bilbiltanis gartee isin jalaa kaasuu dhiisee yoo rabbi jee gartee isii as baaseetumaan gartee harka jeetiin wal isin dhageesse jeetiin gartee firraawwanni jee. Amma kun amma kun mucaa takka guyyaa gartee isiin an amma akka isiin itti deemtee hin beeku bara amma mucaa takka odoon barbaaduu harkeetiin akkasitti mucaa san bilbila siidhaan haaqannanii saayibtittiisiitiin irra dawwalee jaarsaan na ari'attee miila qullaana dhuftee jettee haadiree haa wadiree tokko malee waa humaan qabduuti telefoonumaaf isan qabdiiti anis gartee dhorkeetiin dadhabiniin deemaa aduu jiraadhu biyya tana keessa anumaan deema biyyaan gartee ilmaan itti dhabee obboleessaan wal dhabee maatii kiyyaanis haadha abbaa kiyyaanis wal dhabee numan taa'u jetteeti kasii wanni jettee jaanii. Barbaade. Barbaade halkanii guyyaan itti jira barkaamee du'aamu godhe rabbi asaa mul'isuuti garuu isiin numa jirti waa gartee akka hamaa jaarsi godhee deemtu. Numa jirte kaa'ummaa teessa maal waa taatiin silaa dhageenyaa uumiree. Du'aa'i godhe ummati ya rabbi asaa baasu amma gartee mucaa saabtitti isin bira deebisan illee dawwalee gaafadhe mee nama biraatis jalaan jira bakka isin dheeyte goda jinni illee seentu seeneetiin as baasa jaarsi gaa jaarsa jallaadha duraanuu itti akka hamaadha fuudheeti isiis waa quban qabu kaa silaa wajji dhalanneeti maal goonaa minu anumaaf barbaadaati ilmaan irraa fudhate ari'eeti. Inshallah jalan jira inshallah ummati ya du'aa'i godhe asiin baasa inshallah du'aa'i teetiin gartee na cinaa dhaabbadhu yoo rabbi jee yeroo dhiyootti as baaseetiin isin garsiisa. Amin amin amin. Garaawaa dhalee mi garaawaa dhaleeti ijoolleen illee bara inshallah khayruma wasanumaa ciisa si dhoorteen saambar nama biraatiitu dhiirootti himeeti anillee kijibaana godhanii an akkaatii yaadduu hineefin
bilbila bira Ani asii sammuun na wareerte. bilbila kajal qabaasan qabdaa miree san barturtu jijjiiranii abooda tanaatu kunoo cufamee jira. Wayyaa ilmooti jennee jala naa deemi. Waan dhugumaan garaa tokko keessaa isin dhalee fi sana naa baasi. Niin baasa. Dubbisiisi haadhati jenna dubbisiisiiti. Ilmoon isiillee jalaa fudhattee ergitaanii haadhatiisi akka anisii guddiseetiin isiillee guddisaati haadhati. Haadhati jedhu har'a narraan fannifamanii naa laali. Taate Yoo naa laali. Faminaan narraa nyaataa naa laali. Wayi lubbuun nama jirti yaa rabbiin iyyee. umaan taatu asiin baasaati umaan yaaddeen ati du'aa uma godhi barra kanatti kun ogaamee amma gaa kana dhageessa kami raftaayyee hirribni sin dhufu kanatti. Wayii dhaga'u kanaarra naa jira akkanatti kan jiru yaadati akkanatti kan halkan kanarramu. Anis kun akkasumatti xinqachu jira halkanii guyyaa dhaabbachuu gartee isii barbaachisiidhaati bar akkan keessi jiru anumaa fi rabbii wal harkaa. Ati meewwan asiisitti as dawwale yaadati jamaala kaniin qabaadhe mamaala kan qabu hafuura siitiin dhagaana jalaa haati. Bilbilaatiin na jalaa haati. Itti nan dhageeffatini. Si jalaa hin kaasa baranni wanni si jalaa kaasuu deef tana dhagu yoo dhageesse ammaa jedhamtu ciisa dhabde geetii bar waa si jalaa kaasuu dhabeetii miti. Kana garaan kiyyaa'u na beeka. Garaana Ani bilbiluma biseen dawwale hiiti. Yaadati keessatti illee noofu. Biseen isiisitti as dawwale hati waan kana jaam beeku. Feeni bu'aa yaa ilmooti jedha jalaa kaati. Isii dhala naa dubbisi. Akkana qunnamtu naa godhe yaadati jee. taate ummaatii yaaddeen abshiraa jalaan jiraate waa takka yaaddeen irraa inshaallah waliin sin dubbisiisa. Amiin. Yaa ilmooti yoo jiruuf jedhama